qabxii ittaan taanii dabarra waa'ee Israa'el inshallah namni waan raftanii fuudheessa fudhatanii Israa'el mootummaan Israa'el waan hedduu baasee si gabaabsaa tokko warra Iraaniitiin ammas wanni sun lola deebuu deemanii ummata Iraaniin mootummaa kan ofirraa kaasaa bishaan qulqulluu isin obaafnaa jedhee bishaan of dura kaa'ee bishaan dhugaa burcuqqoo buufatee bishaan qulqulluu ummata Iraanii tokko tokkotti bishaan mana isinii galchinee bishaan qartee bishaaniin isin qadaniifna mootummaa kan ofirraa dabraa jedhe achirraa kaasee takka gamana as deebi'e jechuudha. Garam gara Arabootaa biyyoota qabachuudhaaf sagantaa baasan Gibsiin takka Joordaan, Yaman, Qatar, Suudi Arabiyaa. Ummata miiliyoona 9 qabdi. Biyyoota warri isiin amma ni cabsinattu kun warra isii jiruu isii waan hunda baajata baaseef jiraachisu biyyi kun. Ummata Filisxeemii agabsanii jala hidhanii ficcisiisaniiti waan hunda namni kaleessuu biyyoota tanniin ennuuf Israa'eliif jechuudha. Israa'el akka jetteen haa ta'u hadha muddamanii iyyaa jirti jechuudha biyyoonni Arabaa. Argitan jedhee fudhaa ibsa baaste martinu. Ministeeronni kun mootummaan isaanii gabbaanii iyyanii akkasuma mootummaan Arab Liigiinis ibsa baase dhaabni musliimaallee ibsa baase xiqqoo kan namatti tolu waan baase keessa kan isaattu bareeda. Musliimni gamtoome yookaan dhaabni musliimaa kan ibsa baase waan jedhe wanni deemaa jiru kuni tokko Filisxeem dhabamsiisuudha. Maqaa kanaan tana hojii nu kennanii Filisxeemiin dhabamsiisuu kuni waliigaltee bara 1967 godhame kan Filisxeem biyya taatee akka isiin jiraattuu fi daangaan sararamee jiraatu jedhame san fashalsuudhaa fi duulli kun kaa'ee deemaa jira. Kanaaf tokkummaa keenya jabeeffannee kahuu qabnaa wanni taphaa nutti as deemaa hin jiru kan jedhu baasan jechuudha. Ilmaan Oromoo. Arabni ani yeroo miifama naa godhalle warri Arabaa afaan dhageettanii yookaan teekinooloojiin hiittaniillee caqaftanii ani Arabni yeroo asiin dura uummanni adiin Araba qabachuun fafaa jedhani maaliif jedhee haaraa ture. Araba koloneeffachuun salphinnaa jedhan addunyaa irratti uummata gartee Arabaa. Akkamitti ilma namaa keessaayyuu Araba uummata kana akkami jedhee yoo allaalu amma argee jechuudha. Fakkeenyaaf Suudi Arabiyaan biyya beeytiin Rabbii keessa jirtu biyya kabajamtu akka addunyaatti yoo isii tuqan lola addunyaattu ka'aaf sodaatamtu jechuudha. Garuu Israa'el irraan kaayan tokko tokkoon deemtee qabachuu deemti. Ni gootillee Araba yoo namni biraan gargaariin yoo Afrikaa yookaan biyyoonni biriin gargaariin Araba guyyaa takka qabachuu guyyaa takkatti. Guyyaa takkatti na uffolchaa warra Arabaa warra teeknooloojii amaniittanii jedhan. Maaliif? Uummanni addunyaa hadha baadiyyaa kaabaa kibbaa sosso'eeti uummata Filisxeemiif iyyaa jiran. Arabni maal jette teettee buqqisaa nu afaaniin lakkii achiin kaasinaa jenna yoo Filisxeem dhabamte malee yoo Filisxeemiin dachii gubbaa ilmi Filisxeemii tokko lafarra jiraate nageenyi hin jiru dhabamsiisaa dheenan murteesse jira jechuudha. Dhayitu kana. Dhayitin. Wanni hadha uummanni Filisxeemii akkasitti uumamuu ka'ee nu beektanii qabeenyi kun. Gaasni wanni hundi walumaa gala bahin magaalaa Israa'elii diigamte Araboonni ijaaruuf horii guurtee kan lafaa qabdu beektanii waan hunda nu godhan waan hunda. Kan qaraa caalaa deebisnee ijaarraa. Namni waa'ee Israa'elii dubbate akka ajjeefamuu dhabu beektanii isin Arabaa keessatti ni beektan jechuudha. Ka akkasii hadha sadarkaa kan itti deemuu jiran jechuudha. Ifa gabbahee ifatti ade biram waan haasaa duubaa qara karaa adda addaatiin haasa'amaa ture. Karaa warra siyaasaa paartilee Israa'elii maal hadha muumicha ministeeraa Israa'eltu gabbahee lafa kaa'e.
Asiin dura dubbatamaa ture. Uummanni keenya guddaadha. Lafa bal'aa irra bashannanni aggaadhiftu uummata keenyaa jiraannu qabaachuu qabnaa jechaa turan. Lafoota teenna ta'abboota keenyaa ni deeffanna. Adda kan dhugaa san itti himan ammallee teettee shurruutti boruu iftaan amma Filisxeem dhabamsiisaadhanii. Filisxeemiin godaansisuu achirraa kaasuu malli dhawamin wanni godhamin hin jiru. Gibsi qofatu Gibsi maal dhibeetti hin beekti Gibsi. Gibsi amma yoo ummatti Gaazaadhaa achii kaasan bes nullee dhufanii nu qabatan jettee iyyaa jirti amma galgalaan. Yoo Gaazaa achii kaasan amma mana gara koomeeqaa ijaaruu deemu jirti. Addaan kutuu jechuudha amma lafa irra ijaarte kana ibin osoo beekumsa Filisxeemii kennanii lafoonni irratti Yerusaalem magaalaa guddittis lafa Filisxeemii jechuudha. Wanni kun guutuu wal qabatee ilmaan Oromoo inni addunyaa tana gubbaa deemu jiru yoo isin ilaaltani waan isin ajaa'ibsu isin dinqisiisu jechuudha. Kanaaf karaa gartanii Arabaallee kaamee waan jettuun ilaallaa amma kaagabbaanii dudubbatanii Israa'el akkuma jettee dhattee qabatti. Egaa amma fakkeenyaa fi Siiriyaa gaarolee hedduu lafa hedduu qabattee jirti ni beektan. Joordaaniin amma kalafoon deemu jiran Kuweet, Qatar lafti amma maqaan dheen isaan tuqin eenyu qofaa Arab Imireetii qofaa jechuudha. Maaliif Arab Imireetiin uf ijaaraa jirti. Arab Imireetiin bar akka abbichuun dala kana waa daladdisiin meeshaa lolaa teekinooloojii uf jabeessiteeti uf kabachiisuu deemaa jirti sun. Bakka hunda seentee biyya ofiitii waan silaa barbaaddu wanni mujrimummaa isiin dalagaa jirtullee jirti Arab Imireetiin nu gargaartullee. Haa ta'u namni amma namni itti bu'uu hin dandeenye maaliif teekinooloojii harkaa qabdi, qabeenya qabdi, siyaasaa beekti, markaboota addunyaa kanarra jiru gara 700 ol namni waan godhu Arab Imireetii jechuudha. Dubaay. Kuwwan achirraa kaafan namoota gartee diinii ufiillee biyya ufiillee waa hunda gurguratee jechuudha. Akka amma girrisaa keenya nu dadhabnee kana. Warraa ufirra mootummaa ufiirra jabaa ufiirra qabeenya ufiirra biyya ufiirra isaanitti hirkatanii jechuudha. Nama isaan tuffattee bara gabbayee biyya takkaa lama hin jenne bara. Biyya meeqa olii qabee laal gartee kana guutuu deemanii qabachuuf jechuudha. Asiin dura illee tuqee jira. Bakka barbaanne waan barbaanne anytime deemnee goonaa yaadne. Waan akka Arabaan gartee qara jedhu gaafiin waan garii beektu Rabbiin umrii isin dheeressee fi yoo waan nettan deebiin argattan jarjarina. An deebii ufii kiyyaa gaafa dubbiin naa galtee an ammaan cuufa liqimsee wanni hedduun naa deebi'an wanni dur na dhibaa turte. Osoma teettu deebiin sii deebite naa deebite jechuudha. Arabni osoo akka ati yoo jabaatte namni 5 ari'ee keessaa baasu. Araba osoo namni akka kennaa kun fa'a itti duule Oromoon Afrikaan kun guyyaa takka illee hin dhaabu jechuudha. Isaan addunyaan qara maal goote beektanii? Ni ilaaltee teekinooloojii waa hunda harka jira uummanni gartee quraana waan qaraniif ka namni beektanii diinii kana qabate. Warri quraana qara namni quraana qara ijoollee keessan quraana qaraasifadha. Smaartii ta'a. Tokkoffaa waan namni itti cinqamu kana amma saayinsii maal jedhan kana namni quraana qara'u achi keessa argata guutuu isaatu jechuudha. Tana bara. Ammallee namni quraana qara rabbi tona godhana fakkaate ibidda ijoollee mee qaraasifadhaan ijoollee tee qaraasifadhee argeera ijoollee teessan mee qaraasisa laala. Nam tokko isii dura bahu. Ijoolleen teessee quraana haaraan qaraatu taate wanni tokko isaan dhibu hin jiru saabjektii guutuu waan baratteen 100% fiddee jechuudha. Kana laalanii arganii teekinooloojii isii waan hundaa fiddee isin gabbaasta arganii maal godhan ohoo ichi boqqolloo kaaddarachatti qorxoo warri keenya si jedhu kana laaltee maal godhan beektu Araba furuutii biyya onnaa irraa fe'anii fidaniif warri dhiyaa. Teekinooloojii isaan barbaadan maaliif qabeenya qabdii gaasa qabdii barisee teekinooloojii isiin qabdu birrii irraa fuudhan laal maal sii dalaga yoo ati barbaadde makiinaa kan waan hunda argitanii bare waan hunda farshoon isii achi keessa jira. Ambara Araboonni warri gartee farshoo dhuguufamtuu dalagu makiinaa tolchanii fidaniif. Waan hunda furuutii fakkeessanii fidaniif gartee wiiskii waan isiin barbaadde guutuu isiitu. Zinaa kallattiidhaan makiinaa san keessa teettee mana ofii keessa teettee biyyoota achiisanis zinaa artifishaal intelijeensii gartee bannamaan akkuma kun waan mul'atu kan gartee kanaan akkasii daaraa godhanii bees ciqilfatteetuma arabni ruuza isiitii fi onnaa isii jiruu isii kan agarsiisu ofirraa dhoofti jechuudha galee. Mi'aayee kunitti kanuma jiruutti mi'eessanii gangalatee kana nyaata. Isaan maal dalagaa jiran? Achii meeshaa tolchanii itti agarsiisan laala. Arabni ciifteetuma namni teekinooloojii kana harkaa qabu anaa kana tolche kana caalu qabaa du'uun barbaadu. Nama xiqqoo mataa ol qabatee karaa diiniitiin haa ta'u waa beeku dubbate mataa keessa qabu.
Kan argan nama takka ammaa achi araba keessaa namni lolee waa maal godhee deemu hin jiru. Kanaaf akkasii rabbi rahmata haa godhuu fi waa'ee arabaa warri garaa nama nyaatu uummanni jajjabni diinii ofiitiifis haqa ofiitiifis nu uummata gabroomee arge. Zaalimaa waliin dhaabbannu nama zullume waliin dhaabbannan. Kanaaf akkasii mee tana odeessumaaf isinii kennee waan gad dhufu teennee ilaalla jechuudha. Haatee bareeddennaan karaa kanaa dhuftiin jenne mee dhufnee ilaalla waan gad deemu. Israa'el jette arabni illee kaadhaa jechuudha eegalte. Hindi akka warra keenya garte bobboo jirti. Maaliif jarri lafa warraa fudhatanillee wanni jara irraa badu hin jiru. Akkasiin ilaalti jarri garuu akkasiin hedduu wal gurgurattee asiin dura abbichuun itti miidhama. Abbichuun asiin nama laafaa seetanii waan abbichuu jibbuun beektanii dayyuusni ganda keenyaa kun qoshaashaan ganda keenya keessa abbichuu waan jibbituu beektu jaqna hayyuudha namni kun beekaadha. Arabootaan maal jedhee nafoo dhaabbatee abbichuu beektu dhageettanii dhageenne jedha isinii baraa warra dartee duuba jiru kijibuun jedha. Namni wal gurgurate arabni isinii jedheen islaama namni cabse isinii jedheen nam tokko waa isin godhan jiru ofii wal gurguratanii garaaf jecha leenca akkanaa kana gartee takkaa jira. Jagna beekaa Israa'el Iraaqin eenyu cabse isinii jedheen Yamaniin Siiriyaa eenyu alaa dhufee waa isin godhe dhugaa. Addunyaan tun yeroo si nyaachuu deemtu baduu si nyaachuu deeman waan birii si dayyuusa simaan cabsan takka birreen si bitan yoo ati dayyuusa sammari yoo nan jettate maal si godhan kan keetu wayii tokko fuula bareechisanii ashangulliitii kan tolchanii gartee aboo dhaabanii beeka jedhanii si gadhiisan. Kanoo jalatti dhukkeen sirraa baate akka toliin dhageenye si godhan